ديني خوني هم نهجم تك أكد harargeetti bobbaase ni beeyna humna sanirraa dandamachuudhaan ana addi bilisummaa Oromoo ga 93 waraana walitti bakka jiru walitti qabnee hora anoonoo bakka janitti jiru laga gaaleetti keessatti haaratti ijaaramne yeroo kanatti ibsaa dagaa humna seelii tokko ijaaramee fi bobbaa eegalee bobbaa kutee namuutu dirqama dhaabaa fudhatee adda bobbaane ibsaa dagaa chirraa kaasee jechuudha. Diina deengadda diina duraan goflaa baasee nutti bararaa ture goflaa baasee waraana bilisummaa Oromoo reebaa ture ibsaa dagaa hogguu dhagee akka wanti kanatti sodaataa ture jechuudha. Ibsaa dagaa diina takkaa itti dhufee diinni gartee humne ajajaa waraanaa jechuun waraanni goota jechuun ajajarraa. Ibsaa dagaa nama uumaan gootaati waraana inni keessa jiru nama wanti qabu nama maal gaachana qabu jechuudha. Gaachana qaba gaachana jechuun namni waraana tokkoon deemuu danda'u namni waraana tokko lolchiisuu danda'u namni waraanni isaa hin cabne gaachana qaba jechuudha. Gaachana nama qabu nama diinni hogguutti dhufes diina kanaaf karaa hin kennine diinni kun eessaan na dhufe akkamitti dhufe takka waraanni diina ibsaa dagaatiin durfamu diina booji'u malee hin booji'amu. Kan kiyya hawwii deebisaati dhaloonni kiyya immoo araddaa gabaas aanaa dadarii amata diidam diree dhawaa keessan jira. Qabsoo gaafa sabaatti jaalataa tarreen nu barsiise abbaan muraasa kiyyaa guulaa galmooti abbaan waraana keenya guddaan galaasaa jilbooti. Kan dhugaan jirtu hin dogoggorina. Lubbuu keenya lubbuuti amma kan nurraa fi duuba deemu shahiideedha. Inni jajjabeetti ijaarame ajajaa jajjabeetti bara sanirraa kaasee anilleen jechuun bara 1993 keessa walitti 93 gara dhumaarra walitti dabalamne humna san keessatti anis waliin hojjechaa ture. Ibsaa dagaa nama akkasiiti nama goota kana diinaaf hummaa hin jenne diina kana gaa meeqa akka booji'eef meeqa akka wanti godhe Oromoon naannoo san jirtuu fi waraanni bilisummaa Oromoo kan naannoo san ture ibsaa dagaa eenyu akka isa ta'e isa ibsaa jechuudha. Irbuu sorba gadii sorba olii kan hunjuu galaasaa jilboota hojii rakkannee galaasaa jilboota. Abbaan isii burisoo baruutii fi Alaziyaabarreen gaafa deeme abbaa isii nu baase. Harroomnee jiraachuudha Oromoo dhabamaa jiraadha. Dhabamaa jiraadha. Sababa akka diinni gartee ibsaa dagaa armaan dhufe hojii ibsaa dagaa yoo dhufe ummata gaafate ummanni waraana bilisummaa Oromoo gartanii hojii waraana bilisummaa Oromoo garana jiranii waraanni ibsaa dagaa gamana jiraa hojii waraana ibsaa dagaa nuyi maa isin hin jettee haga ummata tumtu jechuudha. Sodaa isaarraa haate ibsaa dagaa nama akkasiiti nama diinni sodaatu nama mootummaan Itoophiyaa isaa du'e qabrii jala jiru ibsaa dagaa lafa jalaa si hayaamtu waliin jettu jechuudha waliin abaartu. Ibsaa dagaa nama akkasiiti nama goota akkasiiti. Aboo lafeen elemoo qilxuu isin haa qabdu. Lafeen gootawwanii isin haa qabdu. Bahaa kana keessa tokko taanu malee bilisummaan teenya hin jirtu harroomne hafna. Gootni kanaa kun dhuga goonni har'aan tana addi bilisummaa Oromoo goota meeqaatti waraana bilisummaa Oromoo keessa wareegame meeqaatu dhabamee jira. Goonni goota caalu goonni waraanni bilisummaa Oromoo kan ajajaadhaan silaa kaafamee himamuu qabu gara fuula duraatti gaa rabbiin galataaf haa ga'u galanni isiniif haa ga'u waan akkanaa qopheessitanii nu gaafachuu keessaniifuu dura galatoomaan ammallee irra deebi'ee isiniin jedha. Waatu nu dhagama har'a waatu nu dhagama hogguu gartee jaallan dhumesan jaallan kutesanii fi Oromoota har'aan tana as deebinee hogguu Oromoota kana laalle waatu nu dhagama. Kanaaf waan hundaafuu jaal ibsaa dagaa kan siin nu gaafata waan silaa jettu irratti siin nu gaafata maal fa dalagee akkam fa dalagee gaa waan isin nu gaafattan irraa isin ibsina. Ibsaa dagaa nama akkasiitiin isin jechuu barbaadeeti nama gartee dirqama dhaabaa bahuu irratti if qusannaa malee hojjechaa ture. Hanga lubbuun isaa dabartutti rabbi rahmataa godhuu fi
nama ifin hilanne nama qabsoo tanarraaf duuban deebine nama qabsoon tun bilisummaa haga geessutti jee qabsoo tanarratti lubbuu isaa dabarsee jechuudha. Kanaaf Ibsaa Dagaa nama akkasiiti. Gaafoo ni beeyna namoonni ni beeyna amma zoon Harargeen bakkuma lama jirti jechuudha mootummaa amma jiruutti akka addi bilisummaa Oromoo bulchiinsa isaatii haatitti sadii Harargee lixaatii fi jiddugalaa fi Harargee bahaati. Zoonii sana sadeen keessatti humna isaa jaarratee humna furgaatuu jaarratee qabsoo godhaa ture. Amma gaa anguddaa kaan irraa haasa'uu danda'u humnaan ifii keessa ture humna furgaatuu kaan ifii keessa ture irraa hin dubbachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun humni furgaatuu taniin waliin ture tan Harargee jiddugalaa jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo dandabachiisuu bira kuttee haga sadarkaa mooraan dhaabaa silaa tan jirtu tan dubbee jirtu hundi akka jirtutti zoonii jiddugalaatti galtee jechuudha. Zoonii jiddugalaa jechuun zoonii jiddugalaa oguu jenne gaara mul'ataa cinaa tokkoo fi Harargee lixaa cinaa tokkoo fi oborraa tana jechuudha. Walitti jidduu kana walitti dabalatee jiddugala jedhamaa jechuudha. Asiin barbarakkettee irraa gad deebisee asiin baddannoos cinaa tokko asiin dannabaa cinaa kanarraa kaasee jechuudha. Karaa ol deemu kana gamanarraa kaasee Harargee jiddugala jedhama. Jiddugala jechuudha. Zoonii jiddugalaati. Jiddugala kana dhuguma humni keenya kun ni bilisoomse jechuu dandeenya. Humni Ibsaa Dagaatiin hoogganamu Gaaddisa Dagaatiin Ibsaa Dagaatu humni furgaatuudha. Tarkaanfii diina irratti fudhatuun tarkaanfii inni diina irratti fudhatuun diina booji'uun yeroo hunda diina qabuudhaan itti agarsiisuudhaan ammoo kan qabame mootummaa wayyaanee kana jalaa kan qabame osoo hin ajjeesin osoo waan tokko hin godhin nyaachisnee obaasnee waan hunda siyaasaa barsiifamee gallakkifamaa ture. Mootummaa waliin loluu beeka. Mootummaa waliin lolaa turre, mootummaa waliin dhawaa turre. Ibsaa Dagaa nama sadarkaa meeqatti silaa har'aan tana bakka kaayyatan qabaatanii gootummaadhaaf achi kaayatanii ijoolleen tun Ibsaa Dagaaf Gaaddisaa Dagaa tokkolleen ammoo kan ni jira jechuudha. Tokkolleen kan humna san keessa ture sadarkaa abbaa seelii irraa kaasee hanga abbaa muraasaatti jechuudha. Abbaa buttaallee maayyii tana ta'ee jira. Biyya jira garuu amma dubbachuu hin dandeenyu. Gootonni ni jiran jechuudha. Gootonni akkasii ijoolleen tun namni goonni onne si godha. Yoo ati sodaataa taatellee goonni onne si godha. Ibsaa Dagaa nama goota gaaddisalleen isa daran. Warri kun warra gartee Oromoo eega chaartaraa baane diina qabee qabsoo Oromoo irratti jechuudha. Diina qaqqabee dura wayyaanee qaqqabuudhaan Oromootti agarsiise jechuudha waraanni kun ijoolleen tun. Kanaaf ijoolleen tun ijoollee silaa bara sanitti jechuudha wallistoonni wallisee turan. Gootummaa Oromoo irraa kan ka'e jajjabeettiin dabalamaa kunteyya kan beeyne Finfinnee ta'anii kunteyya amma Ibsaan ni beeka kunteyya deequun dhabuu jedhan. Mooraan adda bilisummaa Oromoo sadarkaa achi turte jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo mooraan isaa bakka jirru achi dachaatee yeroo sanitti jiddugala malee dubbiin hanqatte. Kana kan godhe humna kana jechuudha. Humna Ibsaa Dagaatiin durfamu kanaatu sadarkaa kanaan ga'e. Sodaa gootummaa isaa gootummaa diinni isa sodaa inni sodaatuun anamma waan hin jiru siif sullee hin beeku. Diina takkaa walitti dhufnee jechuudha. Takkaa walitti dhufnee nu ari'een beeku. Ibsaa Dagaa akka isaa mootummaan ammaan tana waliin lolaa jirtu riphee lolaadha. Isinis akkaataa isiin itti humna keenya itti waan godhaa turteef akkaataa isiin tooftaa isiin itti nama itti cabsitu hunda barameeti akka isiin silaa itti nu fayyadamsanitti itti fayyadamne yeroo hunda isii ari'aa oolla jechuudha. Kanaaf Ibsaa Dagaa nama goota Oromooti. Nama Oromoo silaa yaammachuu qabdu. Nama silaa Oromoo yeroo hundaa'u mataa keessa kaayattee nama akkasiin qabnaa jettee yaammattu keessaa tokko jechuudha. Kanaaf har'aan tana dhuga numa warra jiruutu isaan haasawa nuti bakka teenyutti numa dubbanna. Garuu bakka silaa namni ol bahee dubbatu irratti dubbachuu hin dandeenye garuu har'a nu yaamtee asirratti nu dheessitee kana haasawuu keenyaaf galanni kan Rabbi haa ga'u isaanirraa hafnee har'a waan isaanii dubbachuufillee Rabbiif galata galchina. Ammoo warri kun jechuudha Ibsaa Dagaa gaafa inni kufeerraa kaasee jechuudha. Gaafa inni kufeerraa kaasee nuti humni sun humni jajjabeessaan Ibsaa Dagaa kufeen himne. Mooraa dhaabaa dheeyne mooraa dhaabaatti illee ajajaa keenyatti hogguu gabaafne ajajaan keenyallee hin himin ajeet waraanaafis hin ibsine jechuudha.
نفسي إبسا دقا خوفي خان دقا قربان سلا دقا نبرا دينت دقا تيمة تقو جرا خايسة تيمة سنو اللين إسي اللين فرشو دي مالي إبسا دقا همني أكسم جيران انجيرو لولي أقو إسا ولي دفته واني إسير غاجرو أكما دران لولمتو تكلو لماجر كناف إبسا دقا اندون إبسا دقا قاد إبسا دقا تفجي جيرا يچاتو تيجو كناف إبسا دقا نما كسيتي نما غوتما وران بلسوما رموت آلچيسي نما irra arralle ittiin boonu keessaa tokko siin jechuu barbaade. Gaarii dhagaa dachaas jaaldachaas galatoomii dhugaadhaa jaal gaaddisallee bara 1998 keessa naannoo mooraa kurrotti barumsa isaa xumuratee jechuudha. Achirraa qabee humni inni itti ramadame galchaa waacuufaa jalatti ramadamaa ture abbaan seelii isaa galchaa waacuutii gaafa dargii san keessa achirraa qabee osoo nama waliin deemnuutu buttuma afraffaa gaafa san afraffaa buttaa tokkoffaatti deebi'ame waliin deemaa ture. Akkasumatti jaalli kunis muuxannoo namni gartee jaalli tokko hoggaas duratti muuxannoo guddaa harkate isuma sanirraa dhaalaa jechuudha. Ibsaa dagaa warri gartee humni jajjabii tan isa jalatti ijaaramte sun isa jalatti ijaaramte isaan hoogganamte sun muuxannoo gootummaa isaa isarraa dhaalaati walitti dabarsaa akka dhalatti akka dhaalamaatti gartee akka namni aangoo walitti dabarsu tokkotti walii dabarsaa dabaree ka kun irraa kufu kun akkuma kun itti dhufeen akkasi walii dhaalatti kan dhaalamaatti walii dabarsaa turan. Jaalli kun sadarkaa san keessa ture jechuudha. Isaa fi jaal gaaddisaan sadarkaa san keessa turan. Gaaddisaa dagaa jechuun ibsaa dagaa jechuutti beekti. Akkuma jaaldachaas jedhe. Gaaddisaa dagaa ibsaa dagaa akkasi beekti. Gaafa dhugaadha jaalli wareegamallee ibsaa jaal gaaddisaa jira. Jaal gaaddisaan bakka san isaatu hojjetaa ture. Jaallan akkasumatti hiccitii isaanii osoo takkaan dhagahin diinni kun hiccitii isaa osoo takkaa ibsaan nu deenjenitti nutilleen akkasumatti quba qabnaa jechuudha. Kanaaf jaalli kun nama gartee har'aan tana kanaan dura dubbatamuu ture malee kan har'a gartee guyyaa har'a silaa akkanatti turuu jaallan kun kan akkanatti turuu malee miti jechuudha. Kan silaa tarree durarratti galmeen isaanii tarree durarratti gartee nuu qabamuudhaaf hamilee qabaachaa qabnurraa tokko hamilee nuti irraa qabnurraa tokko jechuudha. Tarree duraa sanirratti nuu qabatamee ammallee nutis walirraa hafe hundi keenyaa ni jirra walirraa hafe kun tarree durarratti nuu qabatamee jaallan sun akka tarree durarratti nu galmeeffamu isinillee kan gartee asirratti nu yaamtanii nu gaafattanii waa'ee seenaa isaanii nu gaafattuun keessan kun hedduu ulfaadhaa isiniin jenna hedduu galatooma. Kanaaf akkasitti jaalli gajaala waan nama jijjiiramuun hin qabu kan gartee adda bilisummaa hoogganoota keenya kan gartee duubbee jiru san Oromoo maan jette beektaa hoolaan abbaa gaarii qabu dubaala kaa'ee rafaa namni ibsaan fuula dur irraa ol jiru diinni itti gadi hin dabruu jetteeti akkasitti ummataa fi hoogganoonni mooraan teenyata duubbeelleen akkasitti hubataa turte jechuudha. Kanaaf akkasitti nama akkasitti jaallan kuni akka tarree durarratti nuu qabamu kabajaadhaan hundaa'u irra deddeebinee uummata Oromootii fi hojjettoota arrantii fi kanarra sirriitti nu yaamu kanaafis kabajaa guddaa isiniif qabna akkasitti hubadhaan isiniin jedha. Akka gaaddisaa sagaa kanaan itti dabaluu barbaade wanni beektaa waan hundaa'u Oromoon tun duraan fitte gaalli mataa duraan laallataa jette Oromoon gaalli mataa duraan laallataa jette. Kana jechuun ajajaa kee laallataa ajajaa keessan akkamsi ajaja akkamitti innis ajaja qabicha ajajaan keessi qabuuf akkaataa ajajaan keessan hojjetuutu kana hundaa'u gootummaa keetillee si dabalaa deema. Humna keenya kana humna gartee jajjabii kana rabbi nama taa godhuu fi ajajaan zoonii dhaqqabaa daddafaa dhaqqabaa
yeroo lollee lolarraa galletti yeroo lollee lolarraa dhufnetti abbaa seelis ta'e humna waraanaa kan jiru keessa kan nuti itti haajamne kan Laaya keessa seenamti. Oduma akkas jennu baanee bakka hunda yaana bakka oolleen bullu bakka bulleen oollu cinqii hamtuu keessatti qabsoo teenya dabarsinee jirra. Beelonnee dheebonnee xaaxa isaa nyaannee hudhaa nyaannee bakka bishaan dhabnetti galaasaa jilboo citaa keessa fa'aa xuxxuuxaa jee citaa fa'aa keessa Gaaroola butti eega galle booda fiig jedhanii fiig faadha inni gaara gaarnee keessaan barbaraadha inni hiddii bakka jaan hundadha inni dachaan asiin eega ol dachaana bakka bobbaanuuf laga Ejersaatiin baaneeti dhummuu ga'an bakkitti hidhannoo hiikannu bakka sadii nuti as keessatti Harargee keessatti bakka sadii bakka waan takkaan maletti sodaa takkaan maletti hidhannoo hiikan dhummuugaa baanee dhummuugaan fottoqaan haara lafeetiin buunee culul dhaynee cululiin gololchaminneeti jilboon gooroora shariifaa gubbatti hidhannoo teenya hiikannee hafuura baafan achiin ol kunneeti ol kunnee hawaash dhaynee hawaashiin karaa caancootiin dhummuu guddachaan. Ibsaa dagaa jedhanii ibsaa dagaatiif gaaddisaa dagaa oguu namni kun irra guddaan isaa obboleeyyiin fudhachuu danda'a. Ibsaa dagaatii fi gaaddisaa dagaa kun obboleeyyanii miti. Isaan lamaan kun jaallan qabsooti jaallan waliin humna tokko waliin ajajaa turani. Ibsaa dagaa kana keessatti jechuudha. Ibsaa dagaa nama wanni diinni yoo diinni gara fedheen dhufe hagam takka yoo heddummaatee diinni dhufellee sodaa wahii tokko qaama isaa keessatti hin uumama. Nama waa takka gartee shimbirroon garaa isaa keessa hin barreefne jechuudha. Ibsaa dagaa akkuma inni jedhee ani maybe akkaan yaadutti inni kun nama gartee ani bara 1985 toorma kana qabsoo bilisummaa Oromoo dabalame anaaf inni kan wal baruu eegalleerraa gaafa sirraayi gaafa 86 jechuudha. Wal arguu eegalle. Humna keessa turre garuu waliin hin turre muraasa humna tokko keessa waliin hin turre. Achirraa baanee bara 1992 akkuma chaartara seennee walitti dachaanee walitti dhufnee waluma agarraa walumaatti jenna. Ammoo akka humna tokkootti bara 1993 akkuma reefu jaalli jeetti horaanoonotti walitti dhufnee inni achitti jechuudha. Ibsaa dagaa yeroo san humni diinni gartee yeroo chaartaraa baanu san irratti ni beekna hundinuu sadeenu amma warra waliin ture.